godina Gujii keessaa nama hedduun hidhamaa jiruun gabaafamaa jira. Kanneen nama hidhan immoo waraana dur naannoo sana hin jirre kan afaan Oromooleen dubbannetu halkan mana namaa seenee dishii televiziyoonaa bubuqqisaa jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Sooraan dubbise. Waraanatti guddoo namni dhuu jira. Jaarsa don ta'in jaartii don ta'in iyyuu nama inni jirutti inni dhuu jira. Namni hidhaam kanallee sagaleellee nami irraa fuudhuu malee nami dhufeetiin ittiin kennu. Kanama irraa fuudhan sun sila buusan ishii isa kennan hin beekanii namni irraa fuudhanii dabraniini waan akkana kana mul'achuu jirdiyeenya kana. Ganda akka haqallaa akka lagguula akkanallee dhufa gandi jirullee dhufa keessa akka namni dhuu jiran baadiyyaaf katamaallee gama buruurii arsiisunillee jirum nageellee kana keessa garnam 84 nama akkana kan himanii gar booranaallee baadiyyaa fi katama jidduu lamaanii haga nama 76 akkana kana fayyadamee jirin beeka. Gara dhaha qallaa keessa gara gannalleessa kanarraa wanni dabalame gara nama gar 30 waan dabalamee fi namsun irratti haga nama 210 akkasiidhaan jiru. Warridhaan kana eessatti hidhan? Aanaa fa'a bulchiis magaalaa fa'a poolisa magaalaa fa'a fulasattana gargar baasaniidhaan. Nama kan hidhan kana dhaqxan ilaaltanii? Wallan hin garsiisan. Hojjata mootummaa keessa ijoollee barattoota keessa warra baadiyyaa akkanumti waliin hidhan. Maan taatan jedhaniidhaan yookaan hidhan kana? Wanni takkaan quba haa gammaatti edel waan kan godhee edel waan kan balleessee jedhaniitiin namatti himanii jiru. Hagarii halkan dhufaniitiin halkan qabaniidhu hagarii guyyaa tumaadir keessa qabaniitiin hidhu baadiyyaa jiru maqasa qabataniitiin dhufanii edelsaa barbaannedhaniitiin dhufaniitiin qaqqabu malee namni waan kan taatedhaniitiin namatti himan takkaan qubaallee hin jiru. Namni qabu kun poolisii moo waraana? Lakki waraana. Waraanni kunin wayum poolisii kennatallee namni qabullee ni jira. Haa ta'uuti waya poolisaa keeyyatuuti malee nama afaan kennayyuu beekullee miti waraana poolisaa nu durii fuuldeen haanillee miti. Amma lafum kee jira namni akka nama qaqqabu kun waraanni nama qaqqabu kun. Katamaan iyyuu qabamte isumaan jirti. Barumsi jira hojiin jirti? Barumsi hin jiru biiroo baana namoota yaa'an. Lafayyoo gammaa waraana bulchuu jireedhani. Namni ammoo gaafataniitiin waan kan jedheetiin deebii nama kennin jiru warratti matafiitiin nam koree. Namni marka qabnu kun wamichuufaa keessanillee tasgabbeessaa midhaassaa akka hiriira atti hin baan hor namni isan kor malee ofii hordi biyya akka hin qabaan jedhaniiti warrumaan nama gorse namni tokkollee ka gaafataniitiin deebii nama kennin jiru. Biishi mana irra guuramsaa mana namaa seenaniitiin soqaniitiin mana kan keessa waan akkana kana barbaanna waan kanaaf barbaanna maanii jedhu namtuun nu arguu jirtaan. Biiroo nagaa godina keessa ammoo obbo Adoolaa Mi'eessoo dubbise. Kashlabboota jeequmsa kaasanii shakkaltooti to'annaa jala jiru. Kashlabboota jechuun namaan hojjetu fakkeenya. Kanaaf namoota humnaanii hir'innicha diiguudhaaf seera mootummaa kan humnaan diiguuf midhamanii namoota akkasii socho'an san akkaataa seera biyya tanaatiin namoota muraasa to'annee jirra jechuudha namoota kashlabboota. Namni dhuga'uu jirru jaarolee biyya fa'aa jaartii biyya fa'aa jaarsi qaa'ee fa'aa nama akkanaati ijoollee barattoota fa'aa namni hidhuu jiran jedhan kun namni kashlabbee jechuun nama hojii akkam hojjete bodola. Nuti akka meernutti jaarsi nagaa jaarsi biyyaa hawaasni nagaa hin jiraatu kan misooma barbaadu kan nagaan bulee qabu tokkollee biyya kana keessatti kan seera ala qabamee hidhame godina kana keessatti hin jiru namoonni shakkamtooti seeraan jala turanii seeraan ragaan irratti qindaa'aa jira. Akkuma nama kamittuu jechuun mirgi isaa eegame falmisaa jala ture mana sirreessaa ture. Warri kun yoo midhame kana. Jechuun kun samoona jeequmsa muraasa iddoo muraasa uumame keessa irratti namoota jeequmsan keessa argaman caasaan nageenyaa namoota san to'atee jira. Akka nu qabnutti fakkeenyaaf dhahaa qallaa fa'a laga buulaa fa'a buruurii fa'a nageel fa'a nama hedduutti warri kun ijaarrolee lafaati warri kan quba qabda warra achiidhama fana. Qabatama adda baafnee beekuu qabna gisee adda baafnee beenu sii kennuu hin dandeenye. Taatullee godina keessan keessatti nama hedduuttidha jira jedhanii kan jennee wanni lafa kaa'uu dandeenye jirtu. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu dirqama qaba caasaan nageenyaa waan ta'ameef shakkamtoota nama jedhamanii eeraman ragaadhaan seeraan akka irraa baratan kan taasifamaa jiru isa kana. godina Gujii keessaa nama hedduun hidhamaa jiruun gabaafamaa jira. Kanneen nama hidhan immoo waraana dur naannoo sana hin jirre kan afaan Oromooleen dubbannetu halkan mana namaa seenee dishii televiziyoonaa bubuqqisaa jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Sooraan dubbise. Waraanatti guddoo namni dhuu jira. Jaarsa don ta'in jaartii don ta'in iyyuu nama inni jirutti inni dhuu jira. Namni hidhaam kanallee
sagaleellee nama irraa fuudhuu malee namni dhufeetiin ittiin kennu kanama irraa fuudhan sun sila buusan isii isa kennan hin beekanii namni irraa fuudhanii dabraniini waan akkana kana mul'achuu jirti eenna kana. Ganda akka haqallaa akka lagguula akkanallee dhufa gandi jirullee dhufu keessa akka namni dhuu jiran baadiyyaaf katamaallee gama buruurii arsiisunillee jirum nageellee kana keessa garnam 84 nama akkana kan himanii gar booranaallee baadiyyaa fi katama jidduu lamaanii haga nama 76 akkana kana haidamee jirin beeka. Gara haqallaa keessa gara gandalleessa kanirraa wanni dabalame gara nama gar 30 waan dabalamee fi nam sun irratti haga nama 210 akkasiidhaan jiru. Warridhaan kana eessattidhaan? Aanaafa bulchiis magaalaafa poolisa magaalaafa fulasattana gargar baasaniidhaan. Nama akkanidhaan kana dhaqxan ilaaltanii? Wallan hin garsiisan. Hojjata mootummaa keessa ijoollee barattoota keessa warra baadiyyaa akkanumti waliinidhaan. Maan taatan jedhaniidhaan yoo akkanidhaan kana? Kana waan kan jedheetiin deebii nama kennin jiru warratti matafiiti nam koree nam marka qabnu kun wamichuufa cufe keessanillee tasgabbeessa midhaassa akka hiriira attin baan hor nami isan kor malee ufi hordi biyya akkin qabaan jedhaniiti warrumaan nam gorse nam tokkolleen ka gaafataniitiin deebii nama kennin jiru. Diishi mana irra guuranfa mana namaa kaas seenaniitiin soqaniitiin mana kan keessa waan akkana kana barbaanna waan kanaaf barbaanna maan hin jedhu namtuun nu arguu jirtaan. Biiroo nagaa godina keessa ammoo obbo Adoolaa Mi'eessoo dubbise. Kashlabboota jeequmsa kaasanii shakkaltooti to'annaa jala jiru. Kashlabboota jechuun namaan hojjetu fakkeenya. Kanaaf namoota humnaanii sirnicha diiguudhaaf seera mootummaa kana humnaan diiguuf midhamanii namoota akkasii socho'an san akkaataa seera biyya tanaatiin namoota muraasa to'annee jirra. Wanni takkaan qubaa haa gammaatti edel waan kan godhee edel waan kan balleessee jedhaniitiin namatti himanii jiru. Hagarii halkan dhufaniitiin halkan qabaniidhu hagarii guyyaatuma diri keessa qabaniitiin hidhu baadiyyaa jiru maqaasa qabataniitiin dhufanii edelsaa barbaanne jedhaniitiin dhufaniitiin qaqqabu malee namni waan kan taate jedhaniitiin namatti himan takkaan qubaallee hin jiru. Namni qabu kun poolisii moo waraana? Lakki waraana. Waraanni kunin wayum poolisii kennatallee namni qabullee ni jira. Haa ta'uuti waya poolisaa keeyyatuuti malee nama afaan kennayyuu beekullee miti waraana poolisaa nu durii fuul beenna haanillee miti. Amma lafum kee jira namni akka nama qaqqabu kun waraanni nama qaqqabu kun. Katamaan iyyuu qabamte isumaan jirti. Barumsi jira hojiin jirti? Barumsi hin jiru biiroo baana namoota yaa'an. Lafayyoo gammaa waraana bulchuu jireedhani. Namni ammoo gaafataniitiin waan kan. Namoota kashlabboota. Namni dhuga'uu jirru jaarolee biyya fa'aa jaartii biyya fa'aa jaarsi qaayee fa'aa nama akkanaati ijoollee barattoota fa'aa namni hidhuu jiran jedhan kun namni kashlabbee jechuun nama hojii akkam hojjate bodola. Nuti akka meellutti jaarsi nagaa jaarsi biyyaa hawaasni nagaa hin jiraatu kan misooma barbaadu kan nagaa ambulee qabu tokkollee biyya kana keessatti kan seera ala qabamee hidhame godina kana keessatti hin jiru. Namoonni shakkamtooti seera jala turanii seeraan ragaan irratti qindaa'aa jira. Akkuma nama kamittuu jechuun mirgi isaa eegamee falmataa jala ture mana sirreessaa ture. Warri kun yoo midhame kana. Jechuun kun samoona jeequmsa muraasa iddoo muraasa uumame keessa irratti namoota jeequmsan keessa argaman caasaan nageenyaa namoota san to'atee jira. Akka nu qabnutti fakkeenyaaf dhahaa qallaa fa'aa laga buulaa fa'aa buruurii fa'aa nageelli fa'aa nama hedduutti warri kun ni ijaaru.